Gadaamessi haadhaa kudhan baattus kudhan wal fakkaattuu hin baattu. Takka jabduu takka immoo laaftu. Kun qulqulluu tuun immoo mortuu garaa jabdu. Akkasitti baatti. Fafeen jecha tuffatamtuu dagatamtuu qe'ee nama qulqulluu jibbitee qe'ee mortuu ooltee galtuudha. Jechi tun obbolaa irraa bushooftuu taatus obbolaa adda ituu irraa ni bareeddi. Fuulli isaa loon beelli fi bishaan irraa dhaabatee kulkulaanii ciisan fakkaata. Iji isaa gubbaa irra jirti. Waaqni waa mara ilaala. Du'aan duraa wanta asoftu jira. Jecha obboleessi ituu obboleettii isaan jedhuudha. Daangaa mana kootii fi keetii irraa muka bakkanniisatu jira. Mukti kun immoo kan kooti. Kanaafuu anatu murata. Ta'uu baannan osoo iji kee ilaalu morma kee sirraa darba. Doorsisuu isaati. Ana muka bakkanniisatu garaana nyaateseeti. Tuffii ati anaaf ilmoolee goof qabdu. Milgaatti na salbitu kanaaf jedhee murii maafa si dura dhaabadha. Muka gowwaa akka kiitii kanaaf jedhee si dura dhaabadha ture. Gowwaa bakkanniisa wayi atuu bakkanniisa. Jecha jabduu tanaa fuuldura isaa dhaabattee qeerransa fakkaattee ija ishee babaasaa gurra buufte. Ituun wallaalummaa fi doofummaan kennaa ta'ee yoo dhala namaa waliin dhalatu ilaaluun nama qaanessus gocha rabbiin godhe keessatti harka galchuuf yaaluunis doofummaa biroo waan ta'eef haa utaalamu. Ituun goota jedhanii waamuun nama hin qaanessu. Dhiira durba jettee hin filattu. Gadi aantummaan jaalattu. Tuffii fi ilaalcha hamaa ni balaaleffatti. Ilmoolee ishee lamaaniif lubbuu ishee ni laatti. Obboleessi ishee baatan jala dhaabachuu roorroo diduu obboleettii isaa kana waan hin jaalanneef qotiyyoo isaa boora gaafa dheeraa qabu gurguruuf dirqame. Bakkanniisa yoom ta'e kaayyoon koo kee sana si buqqisee lafa ati narraa qooddate sana deeffachuudha kaayyoon koo. Rabbi dhugaa lafarra facaasee kennus seexanni dhugaa lafarraa guurtee soba facaafattee firii biroos argattee jirti. Humna dachee kanaa kan taate kan Rabbi caaltu kan ilma namaaf jireenya taate caaltuu waaqaa yeroo gabaabaa qarshii uumate. Dhalli dacheerra jiru marti isheen bitama. Bulchitu addunyaa kanaati. Qarshiin qotiyyoo baata waan haaraa fiddee dhufaa jirti. Ituu fi ijoollee ishee qe'ee buqqisuuf jirti. Ilmi ishee hangafni boolee keessatti loon tiksa. Loon marga jibbee boolee arraabuu mi'eeffate. Duraan gaara oolanii marga dheedu. Amma garuu boolee arraabuuf hallayyaa keessa oolu. Umriin isaa 11 kan ta'e ilmi ituu firaan eessuma isaa halaalaa arge. Garuu eessuma isaa kophaatti hin argine. Nama waliin arge. Nama takkaa argee hin beekne. Rabbis daa'ima kanaaf mul'atee fiigaa akka harmee isaa bira gahee waan kana itti himuuf ajaje. Firaan loon booletti gatee akka bubbee godhachaa fiigichaan gara mana isaanii qajeele. Doorsisaan irra deddeebii obboleessa ishee kan sodaachise ituun balbala cufattee ooluu filatte. Mana duwwaa keessaa nama malee hodhaa irboo jalqabde waliin yeroo dabarsiti. Qe'ee keessa immoo lukkuulee cuucii fi haadhoo qofatu sagalee dhageessisa. Sareen ishees qe'ee keessaa osoo hin baane ishee eegdi ni tiksiti guddiftuu ishee. Ijoolleen hanga loon eeganii galgala galanitti hawwiin eegdi sareen tunis.
tasuma firaan qeetti ol seene sareen fiigdee utaaltee isa yaabde tapha durii san waan baratteef. Inni garuu kaayyoo dhufeef qaba. Saree ofirraa darbeet balbala dhiitee manatti ol lixe. Itti fufa.